Ashama harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota yuutuubara ayyaantuu asallaa jedhu jalatti kan argattan nagaan koo bakkuma jirtanitti isiniif haa qaqqabu isiniin jechuun jaaladha. Baga jiraattan baga eeggamtanii baga sa'a kana eegdanii egaa kaawwarri chaanaala kanaa fi haarawaa taatanii sabiskiraayibii godhuun maatii keenya taasisaniin jechuun jaaladha. Warri haga ammaa maatii koo taatanii na hordoftanii yaada gaarii koomentii babbareedaa naa kennartan guddaa isaa galatooma. Akkasuma ammas yaada qabdanii fi qeeqni soggaa jiraate koomentii jalatti na barreessuu hin dagatinaa isiniin jechuun jaaladha. Egaa karaa miidiyaa kanaa dhufuun keenya wanna nutti dhagahamee yookaan immoo quuqama qabnu yoo amantaadhaanis haa ta'u akkasuma wanta lafarra jirurras haa ta'u wanta keessa keenya jiru wanta keessattuu ayyaana Faasikaa kana wal qabate ummanni lafarra jiru maal fakkaata jireenyi biyya keenya yookaan biyyuma keenya maal fakkaata haala maalii keessa jira ummanni kan jedhu balaa ayyaana kana sababeeffatee waldaa araara waaqayyoo barbaadu kan jedhu irratti gargaarsa kennametu jira. Waan nama ajaa'ibu keessa ayyaana kana sababeeffatee waldaan kun namoota kana amantaa Pirotestaantii qofaa miti kan qabateetoo dhufe. Amantoota adda addaa hundumaayyuu walitti qabee warroota rakkataa ta'e warroota harka qalleeyyii ta'edha kan gargaare sababa ayyaana saniitiin nyaata adda addaa kan akka daakuu kan akka zayitaa akkasuma sangaa qaluudhaan waan akkasii kana dhiyeessee ture. Egaa maalan achirraa hubadhe jireenyi namoota hagam akka ulfaate namni harka caalan nama garaa ofiitu yookaan biddeen garaa guyyaatti nyaate too bulu. Of dadhabuu isaa mul'isaa asirratti jechuudha. Baay'ina nama waggaa laaltu nama kumaatamaan lakkaawwamuudha. Yeroo tokkicha waldaan kun kan akkanatti gargaare namoota bakka bakkatti immoo kan odoo mul'isee waldoonni gargaaraa jirtu. Akkasuma immoo warroonni abbaa qabeenyaa namoota walitti qabanii gargaaraa jiran hagam akka baay'atu tilmaamuun nama hin dhibu. Egaa maaliif kana qabattee dhufteedha furmaan isaa maalii jechuu dandeessan? Yeroo gizee baay'ee nuti amma fakkeenyaaf warra rakkachaa jiru kunni warra miidiyaa irratti ba'e warri dhokatu kana caala bara warri miidiyaa carraa miidiyaatuun argatin kana caala haadholeen danuun maaltu bishaan naaqiceedhaa ala laalaa kan jiraatan danuutu iyyuu jira jechuudha. Egaa maaliifan kana jechuu danda'e mee kan darbe jaalachuun waan ijaan argine jaalachuun mee anii fi waan ijaan argine yaa jaalan. Haati keenya nas da'uu baattu haati haadha yoomuyyuu jechuudha. Dubartii taate anaaf haadha. Dubartiin qamisii uffatte anaaf haadha akka ayyaantutti nama kaaniif hin beeku malee jechuudha. Kanan haadha kanaannaan daa'ima baatte daa'ima harkatti baatte midhaan kennameef dugdatti baattee waggaa deemtu hagam maaliif ija kootiin arge waan ta'eef maaliifan hin naaneef kan kaleessa haasa'anuu kan natti himamerratti ani kanan ijaan arge maaliifan hin naan kanan ijaan arge maaliifan hin jaalan kuni anaafis isiniifis akka gaafiitti isinii dhiyeesse ofii kootiifillee akka gaafiitti fudhadhe. Sababbiin isaa maaliif dhaloonni kun wanna irra jirru waan akkasiiti waan ta'eef jechuudha. Kan nutti himame irra ari'uu kan nutti himame irra jaalachuu garuu kan ijaan arginu eetuu dhufe. Egaa mee walumaan laalla viidiyoowwan kana haadholeen kun akkamitti ijoolleen kophaatti hiriiranii haadholeen kophaatti hiriiranii midhaan daakuu kennameef waggaa baatanii aduu keessa mooyyuu hiriiran dhaabbatanii midhaan kennameef sanoo kan zayitaa kan akka foonii kana ayyaana kana sababeeffatee isaanii dhiyaate kana dhaabbatanii yoo aduu keessa hiriiranii dhaabbatan mee walumaan ilaalla. Karaa viidiyichaa tan isin dabarsaa yookaan karaa suuratitti tan isin dabarsaa. Egaa akkuma kunoo asirratti suuraadhaan argaa jirru kana hiriiranii jiranii nama kumaatamaan lakkaawwamuudha. Egaa haga baay'atu dugda duuba saniin kaameera nuyyuu hin dhokse malee jechuudha. Kunniin hundi isaaniituyyuu warroota maanguddoota dhalaa warroonni xiqqoo gwayyoo qabanii daa'ima dugdarraa qaban hundi isaaniitu jechuudha. Daa'ima baatanii jiranii aduudha. Kanuma argaa jirtan kana karaa olaan aduun waaqarratti ni mul'ata. Sirriitti aduutu iyyuu jira. Kana keessa kun daa'immanis xiqqoo immoo kan akkana xiqqoo jabaatte ni jirti. Zambiilii harkatti baatte. Egaa kana fakkaata jireenyi biyya keenyaa.
waaqayyo bichaan hin argaa rabbiif nu waaqo'u egaa kaamaali fi kana fiddee naan jechuun hin oolu maal seetan obboleewwan koo mee wanta biraa dhiifnee nuyi har'aa biyya ormaa keessa jirraa hojjennee argannaa waan nyaannullee firiijii isaanii keessaa banneet nyaannaa in dhugnaa bishaan qorraa dhugnaa bishaan qulqulluudhaan dhiqannaa jireenyi keenya kuni kan itti fufuu miti haalli kun jechuudha. Tariitii namni hoo jiraate biyya ormaa keessa waggaa 8 waggaa 10 kanaa ol dadhabbiidha. Biyya ofii kan hin hawwine hin jiru. Nuti mana arabaa keessa kan jirru dhiisati warroonni biyyuma fe'ee jiraatu biyya ofii hin hawwa. Egaa kan nuti qofti har'a qarshii dureessi tokko hiyyeessa jidduu isaa marsee waggaa jiraate inni dureessa ofiin jechuu hin danda'u yookaan qarshiin qaba ofiin jechuu hin danda'u. Sababbiin isaa maalinni nyaatuyyuu hin quufu dhuguyyuu dheebuu hin ba'uu jechuudha. Cinaasaa kan jiru kan bukkeessaa kan jiru hunduu rakkataa yoggaa ta'e. Odoo namni kee sabni kee boqatee nyaatee dhugee atillee gammachuu qabdaa jechuudha. Egaa maalan jechuu barbaade asirratti waan biraa qabaannee ummata kanaa hin tajaajillaa qarshiidhaan isaan tajaajillaa qabeenyaan isaan tajaajilla jechuu miti. Garuu qabeenyi keenya tokko hin qabna jedhee kanan amanuu rabbii tokkicha. Mee haadha kana fa'aa laala amma isaan nama guddaadha. Daakuudha kan kennaafii jiran kuni duddarra daakuu godhaafii jiru. Baatanii galuudha jechuudha. Yeroo kanatti sila haati keenya nama teessee boqattee yeroo ayyaanaa kana kuni marruuyyuu maalinni ayyaana faasigaa sababeeffachuun waldaan kun kan gargaare jechuudha. Waldaan kun amma ummata kana ummata kiristaanaa qofaa yookaan pirotestaantii qofaa miti. Hundumaayyuu walitti qabee gargaaree warroota harka qalleeyyii jechuudha walumaa galatti. Egaa kaamee maaloo rabbii kadhannu jechuun jaaladha. Rabbii nuufaa rabbii laphee cabaa nuuf haa kennu. Kadhannaan keenyallee duumessa saaqee isa bira nu haa ga'u. Hiyyeeyyiin kun isa fuulduratti haa mul'atanii akkuma nuti har'a suuraa laallee lapheen keenya nu cabu kan waaqayyo fuulduratti illee haa mul'atu. Sababuma isaaniitiif rabbiin gahe jedheetoo biyya keenya nageenya haa godhu. Biyyi oggaa nagaa qabaatte qaala'iinsi jireenyaatillee gab jedha. Uummanni illee haga hiyyummaa isaatiin haga dandeettii isaatiin biddeen takkan dhabu guyyaatti. Amma garuu qaala'iinsi jireenya akkana karaa irratti kan ba'u yeroodhaan cammaraa deemaa dhiisii amma inumaayyuu waan namni mana hin jirre namatti fakkaachaa jira. Yoo miidiyaa adda addaa laalanii sababbiin isaa maali? Baay'inaan namni hojii barbaadaa jecha baadiyyaadhaa kara magaalaa dhufa. Amma kara magaalaa dhufuun kun hojiinis hin jiru. Kanarratti immoo mana kiraa dadhabuu irraa kan ka'e namni kiraa gallakkisee too karaa irratti bahaatoo jira. Qoonqoo ofiituuf hin dandeenye mana kiraa dhiisati. Egaa kaamee rabbiin homaa waan dadhabe hin qabu. Daa'imman kanallee waggaa laaltan baay'ee garaa nama nyaatu. Qophii nyaataa qophaa'ee fiitii ijoolleen kun dhaloota. Ganaareef lafaa dhufaawwanii yeroo kanatti silaa ijoollee taphattee urufa keessa burraaqxee ganaa taphataniitu yuun quufne ganaa ijoollee xixiqqishuudha. Mana 10 keessa jiranii yoo ta'an mana 10 mana 11 12 keessa yoo jiraatan ijoolleen kunni har'a aduu keessa taa'anii biddeen guyyaa baay'ee nama gara dhukkuba. Egaa magaalaa keessatti yeroo hundaa ijoollee karaarra teessee kadhattu arguu ni dandeenya. Baadiyaa keessatti akkana ta'uun immoo baay'ee nama ajaa'ibsiisa. Egaa yeroo baay'ee baadiyaa waan ofeellee ta'u harka qalleessallee waggaa ta'e birraa qotee bulaan haguma qabeenya isaa san qotatee galee ijoollee ofiitillee daara baafatee nyaatallee haga birraa dhufuutitti kan isa gahu qusatullee akkaataa mana isaatiin ilaalee ijoollee ofii jiraachifata. Egaa har'aa qotee bulaanuu mataa ofii of dadhabe baay'ee namatti dhaga'ama. Qotee bulaan beela'ee jechuun jireenyi ilma namaatuyyuu bu'uurumti ilma namaatuyyuu qotee bulaadha. Wanti hundu dugda ilma namaati jechuun ni danda'ama qotee bulaani. Wanti hundu wanti argamu qotee bulaarra. Amma yeroo kana keessa qotee bulaanuu rakkachaarra jira jechuudha. Kuni baay'ee akka afaan naasofnuu kanaa miti gaafatti jiraatan baay'ee nama rakkisa. Egaa rabbiin bichaa kana gahe jedheetuma nurraa haa dhaabu. Nus haguma dandeettii keenya haguma nu galee haguma dhugaan nu galee rabbii keenya kadhachuu duubatti hin jedhina isiniin jechuun jaaladha. Warri sagalee kana dhageessanii gahe jedheetuma rabbiin eekamsa isaa nurraa haa kaasu. Warroota laphee isaanii jabaatee sibiila ta'ee waaqayyoo wanni dadhabeen jiru borjoo sibiilatu cabsee seena. Waaqayyo laphee isaanii yaa cabsu waan biraa homaa hin jennu laphee ho'aa isaaniif haa kennu.
gara jabina isaanitti kenne kana rabbiin keessaa kaasee too sammuu nagaatitti haa deebisu jechuu jaaladhaan kara kootini. Dhugaa odoo biyyi nageenya qabaatee odoo biyyi tasgabbii qabaatee har'a daa'imman kana mee ilaaladha. Keessattuu daa'imman kana waggaa laalan namatti dhagama akka badaa zambiilii baatanii haadholee ofii wajjin akkatti hiriiranii baay'ee namatti dhagahama. Garuu yoo haasa'anii fi yoo itti jiraatanii garaagarummaa qaba. Egaa ani bakka isaanii kanan obbuusee toolaale maaliif rakkinni maal akka ta'e annan beeka waan ta'eef rakkoon maal akka ta'e nan beeka waan ta'eef rakkin akkanaa kanallee arguu baadhu. Egaa rakkinni maal akka ta'e nan beekaani walumaa galatti jechuudha. Namni kun beekuu dhabuu danda'a. Ani garuu rakkinni maal akka ta'e adda baafadhee tan beeka. Kanaaf baay'ee na dhukkuba rakkataa gaafan argu keessattuu daa'imman akkanatti gaafa dhaabbatanii bakka isaanii kana obbuusetan of laala. Ijoolleen kun tarii haadha qabuu laata abbaa qabuu laata na jechisiisa. Baay'ee ulfaata. Waaqayyoo warroota laphee cabaate laphee isaanii nuuf haa cabsu waan biraa homaa hin jennu. Sammuutti isaan deebisee too saba kana akka o'aniif rabbiin haa godhu. Waan biraa homaa hin jennu gaafa hiyyeeyyii kana laala sila nageenyuma barbaadanii ummatuma kanaa jecha sila tasgabbii barbaadanii rabbiin immoo kana hundaa hin danda'a. Waaqayyo waan dadhabe hin qabu waaquma kaleessaa saniidha. Waaqayyo hin dulloomu hin dadhabu. Warra lapheen isaanii jabaatee lapheen isaanii sibiila ta'e waaqayyo bishaan godhuu danda'a. Laphee sibiilaa san hin cabsa waaqayyo homaa wanni dadhabe tokko hin jiru. Garuu maalinni kadhannaa keenyatu kadhannaa dallaa ta'e kadhannaan keenya tariiti hookan nama tokko yookaan nama lama yookaan immoo nuu dura cubbuu keenya waaqa duratti himannee waaqa keenyatti dhiyaannee waaqa keenya kadhannuu dhabnee ta'a malee. Waaqayyo maal jedha namni lama walii galee waa'ee biyya ofii waggaa kadhatanii furmaatan qaba jedha. Egaa yeroo kana keessa namni karaa irratti illee bahee kadhatu nama kumaatamaan lakkaawwamuudha. Egaa namni kun nama lama ta'uu dhabeetii miti laphee dhabame. Nama laphee cabaa nama waaqa isaatitti dhiyaatu rabbiin nuufillee haa kaasu biyya keenya haa kaasu. Nama laphee qulqulluutti dhabame walumaa galatti nama waaqayyo walitti dhiyaate lafa kanaaf kadhatu biyya keenyaaf kadhatu araara biyya keenyaaf kadhatu namatu dhabame walumaa galatti jedhee fudhadhaani. Maalinni hin haasofna malee ana raammoo kanaa miti warroonni bahanii karaa irratti wangeela labsuudhaan raajii addaa dubbachuudhaanu isaanuu osoo laphee cabaa qabaatan ta'e hariiroo guddaa waaqayyo wajjin qabaatan ta'e rabbi silaanuuf lafa hidhee tayyaadha. Dhugaa dubbachuu fi maaliif sagalee waaqayyootitu jedha namni lama walii galteedhaan jedha biyya ofiitii yoo kadhate annan dhagaa jedha. Kanaafuyyuu namni gizee kana keessa namni amanaa ta'e nama lama qofaadha biyya keenya keessa kan jiru alaa haga biyya keessatti miiliyoonan nama qoxxoramuudha jechuudha namni amanaan. Yeroodhaan iyyuu karaa irratti baanii yoggaa kadhatan karaa irratti baanii yoggaa faarfatan karaa irratti baanii yoggaa sagalee waaqayyoo labsan jechuudha. Garuu akka sagalee waaqayyoo jedhuu fi akki nuti irratti jirru baay'ee garaagarummaa qaba. Sababbiin maaliin kadhannaa lapheetii miti waan ta'eef iyyuu jechuudha. Waaqayyo immoo laphee fi kulaalitii namaa marammaree yookaan immoo iyyuu adda baasee maggaxaaxama lafee keenyatu adda baasee beekudha. Kanaafuyyuu mee hagaduu danda'ameen dursaa gaafa biyyaaf kadhachuudhaaf kaanu gaafa ofii keenyaaf kadhachuu kaan cubbuu keenya mee waaqa duratti haa himannu. Anumaan ofitti illee himaatan jira sanitti qofaa miti obboleewwan kooyi ofitti illee himaatan jira. Maal seetan gaafa cubbuu keenya himanne waaqayyo illee kara keenya deebi'a. Maal jedha sagalee waaqayyo isa gundaa ija kee keessa yeroo kan gandaa ija kee keessa jiru baafadhu gaafa sanii huuba obboleessa kee ija obboleessa keetii keessa jiru argitaa jedha. Amma yeroo kana keessa waanuma xiqqishuumarraa kaane ijji keenya mudoo namaa waan namarra jiru hir'ina namaa waan akkasii kana faarsina malee dogongorreetoo ani bar mudoo kanaa tan qaba kan hir'ina akkanaa tan qaba jenneetoo hin dubbannu.